Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota kiyyaa fi daawwattoota kiyya kabajamoo. Akkuma waada isiniif galetti kutaa lammaffaa seenaa Elamoo Qilxuutiin isinii dhiyeessaa. Itti dhiyaadhaa. An abdii sabaati. Mana hidhaa Gondar keessatti ni qoranna ja'anii qeensa harkaa fi miila isaa quncisuun qaama isaa tumanii laamsheessuun miidhaa qaamaa fi sammuu cimaa irraan gahan. Elamoon garuu namni isaaniif odeeffannoo sobaa kenne kun liqii irraa fuudhee gara dirree dhawaa akka dhufe innis isa sana barbaaduuf akka dhufe itti hime. Isaanis ragaan kee maali ja'anii yeroo gaafatan embaasii Itoophiyaa Yemen jiru ta'uusaa itti hime. Yeroo kana warri isa qabanis gara embaasii Yemen Adan jirutti bilbiluun Elamoo namni jedhamu nama maallaqa irraa liqeeffate barbaada akka dhufe gaafatan. Warri embaasiis eeyyeen dhugaadha ja'anii ragaa bahaniif. Erga qaamaa fi sammuu isaarra miidhaan guddaan gahe booda mootummaan Itoophiyaa odeeffannoo kana argatee gadhiise. Elamoon maallaqa dhufeef osoo hin harkatin miidhaa guddaan qaamarra gahee gara Yaman Adan deebi'e. Achitti immoo waan isa mudate hunda abbootii qabeenyaatti hime. Karaa biraatiin biyya deemuun isaa miidhaa, gabrummaa, cunqursaa fi roorroo uummata irratti sobaan mootummaa gabroonfataan raawwatamu akka hubatu isa taasise. Yeruma san haala mijeessee mootummaa gabroonfataa san barbadeessuu akka danda'u ofitti himee biyyatti deebi'ee qabsaa'uu akka qabu of amansiisee murteesse. Elamoonis biyya Yaman magaalaa Adan irraa ka'ee karaa Assabiin eebla bara 1966 akka lakkoofsa Habashaatti biyyatti deebi'e. Akkuma biyyatti deebi'een bosona gaara Harargeetti gale. Osoo beela, dheebuu, rooba, aduu hin jedhin karoora qabsoo diddaa gabrummaa gaggeessuu eegale. Leenci ija barbadaa kun qabsaa'ota Oromoo Yaman irraa wajjin dhufanii fi qabsaa'ota biyya keessa jiran kan akka Muhammad Zakir Sheekh Umar Aliyyee, Ahmad Taqee Sheekh Muhammad Rashid, Siraaj Kamal Haji Imaam, Ahmad Muhammad Bisidiimoo fi namoota biroo wajjin wal argee erga marii adeemsisee booda qabsoo waraanaa akka eegaluu danda'an bakka akka Gubbaa Qorichaa, Machaaraa, Boohee, Hardiimii fi bakka kana fakkaatu deemanii uummata dammaqsuu, gurmeessuu, barumsa siyaasaa barsiisuu fi kakaasuu jalqaban. Dhumarratti deeggartoota hedduu wajjin wal qunnamuun deeggartoota hedduu horachuun qabsaa'ota gurguddaa wajjin wal qunnaman. Qabsaa'ota akka Ahmad Alhaadii Hussein, Jeneraal Taaddasaa Birruu kan hidhaa dhaabbiitiin galamsootti hidhame. Osoo isaan qabsaa'ota dammaqsaa barsiisaa jiranii iccitiin isaanii mootummaa bira geesse. Iddoon isaan jiranis Gubbaa Qorichaa jedhamti. Mootummaan kunis akkuma dhagaheen waraana baay'ee gara Gubbaa Qorichaatti erge. Qabsaa'onni Oromoo kunis tooftaa uumuudhaan namoota muraasa tahanii loltoota baay'ee kana of duuba deebisanii gara magaalaatti baqachiisan. Qabsaa'onni Oromoo nafxanyoota abbaa lafaa hedduu irratti duulanii kaan biyya ari'uun, kaan ajjeesuun uummata abbaa biyyaa kan nafxanyoonni lafarraa saame gammachiisanii tasgabbeessan. Booda garuu qabsaa'onni adoolessa 19 bara 1966 akka lakkoofsa Habashaatti Birgeedar Jeneraal Taaddasaa Birruu mana hidhaa galamsoo keessaa baasanii karaa bookeetiin Arsii keessaan mana isaanii Finfinneetti galchan. Ji'oota muraasa hooggansa qabsoo waraanaa erga gaggeessee ture booda falmataan roorroo gita bittaa nafxanyaa qabsaa'aan gita gabrummaa fi sabboonaan Oromoo hoogganan warraaqsa fakkii sabboontotaa Elamoo Qilxuu diinota Oromoo hedduu kuffisee ofii isaatillee dirree waraanaa irratti bakka Xirroo jedhamtutti fulbaana 5 bara 1974 wareegame. Elamoon
Dabalatee namoota yeroo san wareegaman muraasa Ahmad Taqii yookaan Hundee Bareedaa, Sheekh Ali Arsii, Sheekh Jamal Bareedaa, Muhammad Mahadii Ahmad, Abdullah Hafizii fi kanneen biroo dabalatee wareegaman. Kaayyoon Elamoo Qilxuufaa wixxinan Oromoota miliyoona hedduun lakkaa'aman lalisaa deemutti jira. Hanga galma ga'utti ammas qabsoon itti fufa. Dhukaasni Elamoo Qilxuu dhukaase kaayyoon qabsoo Oromoo waliin dhukaatee Oromiyaa wal geessee daddaraarteetii jirti. Kabajamoo daawwattoota kiyyaa fi dhaggeeffattoota koo seenaa Elamoo Qilxuu walumaa galatti seenaan gootaan dhumtu silaafuu bifa gabaabinaa kanaan isiniif dhiyeesse waan itti dhiyaattaniif galatoomaa isiniin jechaa hanga seenaa biraatiin wal agarrutti UTV Oromoo Kuush Entertainment jedhu kana subscribe, like, share godhuun nu gargaaraa isiniin jennaa galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa jiraadhaa fuuldurri keenya injifannoo nuuf haa ta'u nagaan naaf turaa an abdii sabaati.